Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal Itoophiyaan weerara waraanaa biyya keessaa itti hammaateen uummata gowwoomsuuf ajandaa hulaa galaanaa haaftee jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa qeeqe. Pirezidaantii Misir Abdul Fattah al-Siisiin gita isaanii Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii waliin dhimma galaanaa irratti bal'inaan mari'ataniiru. Wallabdeen dhiyeenya kana naannoo Gambeellatti uumameen kan qondaala olaanaa naannichaa dabalatee lammiilee qulqulluu hedduu ajjeefaman irratti paartiin haadhaa yookaan innaat paartiin ibsa kanneen qaamoleen Suudaan kibbaa ajjechaa kana keessa harka qabaachuu ibse. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud daawwannaa hojii guyyaa tokkootiif Itoophiyaa dhufanii ministeera muummee biyyattii waliin marii bal'aa gaggeessanii jiru. Lakkoofsi hurtuu oksijiinii Itoophiyaa 85 gahuun beeksifame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa dhageenyi keenya bakka jirtan maratti na dhaqqabu guyyaanarraa muddee 19 barri 2025 kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu Egeree Miidiyaatii bal'ina oduu Egeree Miidiyaa akka ta'an nutti dhiyeesse. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal Khamisa Khaleessaa muddee 18 bara 2025 barruu fuula Tiwutarii isaa irratti maxxanseen mootummaan Itoophiyaa ajandaa waraanaa biyya keessaa seeraan gaafachiisu ofirraa ittisuudhaaf ajandaa humna galaanaa ijaaruu waggaa lamaaf ajandaa ta'ee xiyyeeffannoo uummataa hatuuf jechuudhaan qeeqe. Akka obbo Yemaanee Gabra Masqal waltajjii hariiroo dhimma alaa dhiyeenya magaalaa Finfinnee irratti taa'amte irratti Eertiraan seenaa weerara Itoophiyaa irratti raawwachuu bara dheeraaf qabdi jechuudhaan xiinxallee ministeera dhimma alaa Itoophiyaa dhiyeesseef deebii kennee turuun ni yaadatama. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun haasawa ministeera dhimma kanaaf deebii kanneen haasawa nuffisiisaa fi dhugaa jallisuu jechuun kuffisuun ni yaadata. Ministeerri kun deebii kanneen qabxiilee armaan gadii kaaseeti jira. Tokko ilaalcha seenaa qabsoo walabummaa Eertiraa waggoota 30 goote kan ka'e Itoophiyaan humna Eertiraa dhuunfachuu akka taate hubachiisuudhaan mootummaan Itoophiyaa duraanis ta'e kan amma wallabdee uumamteef itti gaafatamummaa kan fudhatu sababni daangaa lafa qaama biroo waan kajeelaniif jechuudhaan dubbate. Lammeessaan waraana bara 1998 hanga bara 2000 waraana daangaa kan jalqabde Itoophiyaa ta'uu ibsuudhaan aangawoonni yeroo sanilleen waraanni kun tola deebisuuf qofa odoo hin taane yaada booji'uuf akka ta'e yaadachiiseeti jira. Wallabdee keessooti Eertiraan xiqqoon Itoophiyaa guddittii tasgabbii dhabsiisuuf humna hin qabdu yaadne jedhuu fi wallabdee naannolee Itoophiyaa hunda keessatti mul'ateef caasaa bulchiinsaa manca'ee paartii biyya bulchaa jirurraa kan madde malee jiddu seentummaa Eertiraa akka hin taane saaleeti jira. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun qeeqa diinagdee fi bulchiinsa Eertiraa irratti qondaaltonni Itoophiyaa kaasaniif deebii kanneen biyyoota waggaa 30 dabran keessatti gargaarsa alaa doolaara biliyoona 80 ol argate yeroo hunda dhaabbata maallaqa idil addunyaa irraa deeggarama. Akkasumas namoota miliyoona 20 takka qabxii 4 gargaarsa namummaa hatattamaa barbaadan qabduuf qeeqa kanaa Eertiraa irratti kaasuun ija jabina guddaadha jechuudhaan dubbate. Obbo Yemaaneen deebii isaa kana keessatti mahimaa isaa Tigireenyaa haasaan dubartii kan hiikaa hin qabne bu'aa hin qabu jedhuun katabbii isaa xumureeti jira. Pirezidaantii Misir Abdul Fattah al-Siisiin gita isaanii Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii waliin dhimma galaanaa irratti bal'inaan mari'ataniiru. Pirezidaantii Misir Abdul Fattah al-Siisii fi gita isaanii Suudaan kan ta'an Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii torbee kana keessa Kaayirootti wal arganii waliin kan mari'atan yoo ta'u dhimmoonni isaan bal'inaan waliin mari'atanii laga Naayil biluu irratti fudhatama kamiyyuu ni mormina jedhanii jiru. Hooggantoonni lamaan faayidaa waloo biyyootaa laga Abbayaa eeguu fi seera addunyaa kabajuun barbaachisaa ta'uu cimsanii kan dubbatan yoo ta'u biyyoonni lamaanuu deebii qindoominaa fi tattaaffii waloo nageenya bishaanii mirkaneessuu fi taasifamu cimsuun kutannoo qabanirraa akka duubatti hin deebine kan ibsan yoo ta'u akkaataa itti fayyadama hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa laga Abbayaa irratti Itoophiyaan hojjechiiste wal qabate waliigaltee irra biyyi lamaan osoo hin gahin hidhichi xumuramee faayidaa irra ooluu isaa biyyoonni kunniin akka qeeqanis kaasanii jiru. Kanaan gamattis pirezidaantii Misir Abdul Fattah al-Siisiin kanaan duras gochoonni Itoophiyaa raawwataa turte alseerummaa keessaa qaba jedhanii kan dubbachaa turan yoo ta'u iddooleen kun hedduminaan keessa darbuu fi irraa burqu keessaa tokko kan taate Suudaan laga Naayil biluu irratti tarkaanfiiwwan waloon fudhatan Misir waliin qindoominaan akka hojjetanis dubbataniiti jiru. Wallabdee dhiyeenya kana naannoo Gambeellatti uumamee kan qondaala olaanaa naannichaa dabalatee lammiilee qulqulluu hedduun ajjeefaman irratti paartiin haadhaa yookaan innaat paartiin ibsa kanneen qaamoleen Suudaan kibbaa harka keessaa qabaachuu ibse. Ajjechaa qondaala mootummaa dabalatee dhiyeenya kana Gambeellaatti wallabdee itti fuftee ilaalchise paartiin innaat ibsa muddee 19 bara 2025 guyyaa irraa baasiin walitti bu'iinsa naannichaa bu'aa dhimma siyaasaaf diinagdee keessatti boba'aa ture jechuudhaan ibse. Rakkoon yeroo dheeraaf ture yeroon hiikamuu dhabuun ajjechaa gaddisiisaa amma mudate kanaaf alagaan akka harka keessa galfattuuf sababa ta'uu ibseeti jira. Taatiin garaa nama nyaatu naannicha
naannichatti mudateen daa'imman dubartoonni fi manguddoonni kan miidhame ibsuudhaan paartiin kun manceessa qabeenyaa fi saamichi bal'aan akka raawwatames akeekate jira. Haalli kun hammaataa waan ta'eef reeffi namoota du'anii hin baane lakkoofsi namoota du'anillee mirkanaa'ee akka hin beekamne obbo Daawit jiraattota waabeeffachuudhaan ibseeti jira. Paartichi jiraattonni naannichaa waabeeffachuun akka beeksisetti daangaan banaa Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa jidduu jiru rakkoo kana daran hammeessaa jiraachuu ibse paartichi ibsa baaseen gandoota naannichaa tokko tokko to'annoo humnoota Suudaan kibbaa jala jiraachuu fi akkasumas waldhabdeen keessoo odoo jiru humnoonni alaa carraa kana fayyadamuudhaan haala akka hammeessaa jiran ibseeti jira. Mootummaan federaalaa fi naannolee mala smear and smoke and blow job hordofaa jiran akka dhaabanis paartichi yaamicha dhiyeesse. Mootummaan Itoophiyaa hatattamaan duguggaa shanii dhaabuu hawaasa gidduutti araarri waaraan akka buufu hojjechuu fi gaafilee haqummaa diinagdee fi siyaasaa uummanni qabu kutannoon furuu akkasumas daangaa eeguun dhiibbaa laa hir'isuu akka qabu paartiin innaat kun mootummaa Itoophiyaatiif yaamicha dhiyeesseeti jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud daawwannaa hojii guyyaa tokkootiif Itoophiyaa dhufanii ministeera muummee biyyattii waliin marii bal'aa gaggeessanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Somaaliyaa Sheikh Hassan Mohamud waliin dhimmoota biyyoota lamaanii garaagaraa irratti kan mari'atan yoo ta'u, ministeerri muummee Itoophiyaa fi pirezidaantii Somaaliyaa Sheikh Hassan Mohamud waliin dhimmoota kanaan dura haasaniin gamatti akkaataawwan dhimmoota marii kananiin tarkaanfachiisuu danda'amu irratti waliin mari'achuu isaanii dhagahamee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa miidiyaalee hawaasummaa isaanii irratti qoodanii hariiroo waloo biyyoota lamaanii itti fufsiisuu ilaalchisee marii milkaa'aa ta'e gaggeessuu isaanii kan eeran yoo ta'u, pirezidaantiin Somaaliyaa Sheikh Hassan Mohamud waliin marii taasisanii dhimmoota waloo dursa barbaadan irratti xiyyeeffannoo addaa kennanii akkaataa hojjechuun danda'amuu fi hariiroo biyyoota lamaanii jabaa taasisuu fi tasgabbii gaanfa Afrikaa mirkaneessuu akkasumas misoomaaf murannoo qabaatanii waliin hojjechuu irratti akka mari'atan ministeerri muummee Itoophiyaa fuula miidiyaalee hawaasummaa isaanii irratti qoodanii jiru. Lakkoofsi hirtuu oksijiinii Itoophiyaa 85 gahuun beeksifame. Biyyattiin waggoota 5 darbanitti qaqqabummaa bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf hirtuuwwan 3 irraa uwwisa oksijiinii guddifachuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Ministeerichi ogeessota fayyaa biyya alaa eeruun leenjii olaanaa akka fudhatan gochuudhaan guddina ogummaa irratti investi gochuudhaan hirtuuwwan kunniin sadarkaa idil addunyaatti akka guddataniif gahee isaa baachaa turu deetaan ministeera fayyaa Firiwoot Abbabaa workshooppii magaalaa Asoosaa gaggeeffame irratti ibsanii jiru. Itoophiyaan sababoota du'a kurmaanaa keessaa walakkaa oksijiinii dhiigaa gadi bu'uu wajjin akka wal qabatu ta'uu ragaan ministeera fayyaa irraa argame kan mul'isu yoo ta'u, kanuma wal qabatee Itoophiyaa keessatti hirtuun oomisha oksijiinii yeroo irraa gara yerootti dabalaa dhufuu kan himame yoo ta'u, kanaanis lakkoofsi hirtuu oksijiinii Itoophiyaa yeroo ammaa kana 85 qaqqabuu isaa ibsameera.